Biiroon barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bara barnootaa 2014f qophii duraa barbaachisu hunda xumuruun adeemsa baruu fi barsiisuu eegalchiisuuf hojiitti galeera. Biirichi sadarkaa magaalaa Finfinneetti galmee barattootaa adeemsaa turuu kan ibsan itti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Adimaasuu Dachaasaa sadarkaa magaalichaatti onkololeessa 1 bara 2014 irraa eegalee sirni baruu fi barsiisuu ni eegalamas jedhan. በግልም በመንግስት የትምህርት ተቋማትም ተማሪዎችን ከመቀበል የተማሪዎች ምዝገባ ስናከናውን ቆይተናል። dhaabbilee barnootaa dhuunfaas ta'e mootummaa keessatti barattoota simachuun galmee barattootaa gaggeessaa turreerra. Barattoota umuriin isaanii sadarkaa barnootaa idileen duraa fi kutaa tokkoffaa haga kutaa 12ffaatti jiranii naannoo mana barnootaatti dhiyaatuu fi keessatti barachuu barbaadanitti galmaa'aa turaniiru. Sirni baruu fi barsiisuu keenya onkololeessa 1 bara 2014 kaasee sadarkaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kan eegalu ta'a. Karoora barnootaa bara 2014 galmaan ga'uuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin maree taasifneerra kan jedhan obbo Adimaasuun marichis adeemsa baruu fi barsiisuu keessatti kan gargaaru ta'uu himaniiru. ከመምህራን ጋር በየትምህርት ተቋሙ ውይይት እንዲደረግ ከዚህ ባሻገር በየደረጃው የትምህርት ጉባኤዎች እንዲደረጉና የ2013ን በማጠናቀቅ ለ2014 ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። Barsiisota waliin dhaabbilee barnootaa hundatti marii akka taasifamu ta'eera. Kanaan gamattis sadarkaan yaa'iin barnootaa akka gaggeeffamuu fi bara barnootaa 2013 xumuruun kan bara barnootaa 2014f qophii akka taasisan gochuu dandeenyeerra jechuudha. Gama galtee barnootaatiin yeroo ilaallu barsiisota barbaachisan guutuu wantoota hanqina qaban guutuu fi ordofuu dandeenyeerra. Kan biroon kutaa barattoonni keessatti baratanii fi kan isaan irra taa'anii baratan akkasumas gabatee gurraacha sadarkaan akka guutaniif qophii bal'aan taasifameera. Barnoonni bu'aa tumsa qaamolee hundaan argamuudha kan jedhan obbo Adimaasuun tumsi taasifamus cimee akka itti fufuuf waamicha dhiyeessaniiru. መምህራኖችም ትምህርት ቤት አባትነትን በተሻለ መልኩ ተግባራዊ የሚያደርጉበት ወቅት ነው የሚሆነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ Barsiisonni yeroo isaan abbummaa isaanii karaa fooyya'aa ta'een hojiirra oolchan ni ta'a. Sadarkaa duraa irratti akkaataa barbaadaniin sirna baruu fi barsiisuu gaggeessuu keessatti wanni isaan rakkisu yoo jiraate sirreessuun ijoollee isaanii guddisuuf karaa sirriin akka baataniif imaanaa jechuun barbaadama. Barattoonnis guyyaa jalqabaa irraa eegalanii karaa sirriin barnoota isaanii akka hordofan imaanaa jechuun barbaadama. Maatiin barattootaas ijoollee isaanii hordofuu qabu. Hordoffiin taasisanis kan yeroo tokko ta'uutii hin qabu. Bara barnootaa 2014tti manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman 2000 ol keessatti barattoonni 900,000 fi 10,000 ol barnoota isaanii ni hordofu jedhamee eegama.